السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نرمو بكم دا دينا رجعنا ويا كم رجع. أنا ترى كدوالي تيرون دا كم جرا ما كان أرى غرو دوتا كجدان كجرا كجرا سبانة دوتا كجرا كجرا لما نرمو دا تكون بنينا كجتي خانة مو بيان با كجتي كسي فماني سرينا بها ما نمرا يشلان لما نرمو دوتا أرى تنا ورا جل قد مسني في دوتا كجرا كجنو بدي جرا garaaka jedhu bakka hisaaba malee maal kan isin jombeeho hedduu takka gadini jira akka mana hidhaa jiddaa kanatti hedduu takka qeeroon irraa tana booya keessa jirti jechuudha booya keessa jirti duratti teenyaaf gartee dubbata ture gartee isinis wajjiin gartee ijjettanii wajjiin lallabanii wajjiin dubbachuu turtanii har'a garuu dubbiin faallaa taatee isinis gartee biyya keessa kabajamtoonni hooggantoonni keenyaas har'atti guyyaa torbafaa isaanii midhaan hin nyaanne gartee laganaa irra jiranii ilmaan oromoo kun gaba haanii kun har'aatti akkasitti magaalaa jala kootti dhimuu isaanii daranuutu hedduu takka garaa kan nubbee garaa kan balleessee gartee akkasitti qeeroo mana hidhaa jiddaa kun walitti qabamanii bakka jiran irraa nama jirutti gartee yaadannaa isaanii goonee jirra gartee rabbi rahmataa godhuu fi obboleen keenya rabbiin gartee warra jannataa haa godhuu salallee hoonni biraa wani jedhu jirtu hedduu takka gaddinu dhagaamee jira nutis gadduma kana ibsachuudhaaf gartee as ba'anii waan biraatii miti haala rakkisaa kana keessa ta'anii jechuudha mana hidhaa keessa ta'anii gartee salallee faas oboo ba'anii ulfaatti haa ta'u garuu haala keessa jiru kanaatu nama ta'e waan ta'eef nuti saal bakal keessa teenyeeti ilmaan oromoo warra irraa tana gartee godina argee bahaa calaqotti dirqiidhaan hiriira bahaa jedhanii hiriira dirqiin baasanii gartee achirratti irraa tana duguu galsaniif gartee yaadannoo jennee as baanee inshaallah rabbiin rahmata haa godhuu fi jenne wani biraa wani jennu jirtu gama biraatiin gartee hooggantoonni keenya warra hidhaa jiran sanis rabbi nagaan haa baasu rabbi nagaan haa baasu qabsoon ittuma fufa eessaa hojjirannaan qabsoon abadan ittuma fufa kanaaf inshaallah bismillahi ta'ala yoo rabbiin keenya fedhe nuti keessaanii baanaa abbaan fedhee gartee akka jedhamatti sirafuu haati qabrii galmalee jechuudha. Kanaaf abdiin muratina ilmaan oromoo bakka hundarraa'u isin hundaa'u gartee rabbi sabrii isin yaafannoo warra gartee ilmaan kun ilaalmanis gartee rabbi jabinaa fi sabrii yaafannoo fi ilmaan isaaniis rabbi warra jannata haa godhuu fi tarree gartee hayyoota keenya warra gartee qabsoo warra biyyaaf dhumanii san gartee isaan biratti gartee rabbi nuuf haa haayu. Kanaaf gartee ani waniin waan hedduu jechuu hin danda'u arraan tan hedduu tokko gartee jirraa dhaamsiin kan qabadee dhufeenis dhaamsa kanaa qeeroo mana hidhaa jiddaarraa'ee gartee hedduu tokko gartee isaanii dhagaame isaanii ibsachuu barbaadanii garuu haalatu nuuf ijaa hunda haalaan nuuf duwwineef malee silaa gartee isaanillee as bahanii waa hedduudha haasawina ture asumaan gartee isaan dhaamsa gabaabaa kana wayyaa wajjaniif anis balleetiin dhufee jira. Kanaaf akka dhaamsa gartee qeeroo mana hidhaa jiddaa kanatti gartee jajjabina ilmaan oromootiif hawwinaa gartee ijoollee ta'e arraan tana guyyaa arraan tana harargee bahaa calaqotti hiriira deeggarsaa dirqiidhaan bahaa jedhanii dirqiidhaan dirqimsiisanii hiriira baasuudhaan gartee bakka takkatti makiinaa guutuu gurgursan gartee nutis gaddaan dhagaamee jira jettee qeeroon gartee mana hidhaa kana keessaa gaddee itti dhagaamte ibsattee jirti. Kanaaf inshaallah ilmaan oromoodhaa jajjabaadhaa duuban deebi'inaa gartee dhiira duutiif duuban deebiftuu hidhaaniif duuban deebiftuu gartee warri dhumes shahiiduma biyya isaatiif du'ee biyya isaatiif qabsaa'uu biyya isaatiif du'ee waan ta'eef inshaallah isaanis lafa horii haa godhu isin duuban deebinaa warri jirtan tokkummaa keessan qabaadhaa gartee wal dhagayaa wal jala deemaa hanga hayyoonni keenya gartee hidhaan galakkifamanitti hanga gartee mirgi gartee nuti gaafannu gaafiin ta'e deebitutti hanga mirgi abbaa biyyummaa keenya nu kabajamutti gartee if duuban deebinuutis isinis if duuban deebina ilmaan oromoodha. Kanaaf ani wanni waan biraa jechuun hin barbaadu silalleefuu anis harka namaatiin jira irraa harka isaaniitti jira waan ta'eef waan biraa jechuun ulfaatti jajjabaadhaa jajjabina isin hawwina gartee akkuma oromoo guututti jechuudha. Haadha fi abbaa gartee ijoollee dura dhufteefis jajjabina hawwinaa inshaallah rabbi haa sabbarsiisuuni ijoollee isaanis gartee warra jannataa rabbi haa godhu obboleeyyan keenya hunduma keenya rabbi haa sabbarsiisu inshaallah. Ifduban deebinaadha obboleeyyan keenya warra hidhaa jiranii hanqa hidhaa bahanitti ifduban deebina akkuma guutuu biyyaatti ifduban deebina wal jala hafina wal dhagaya wal jala haa kanuma gartee furmaanni jiru yeroo ammaa kanatti wanni biraas kan jiru arra gartee nutis gallee isaan isanii hojii haadhuun malee cal jennee sodaannee isin teenyu inshaallah. Kanaaf jabaadhaa bakka jirtanirraa gartee wal dhagaya wal jala deemaatii hanga hayyoonni keenyaas bahanitti hanga diinii ilmaan oromoo kun gartee gumaa isaanii hafalamutti carraa jechuun barbaada akka qeeroo gartee mana hidhaa kanatti jechuudha. Kanaaf qeeroon akkana jettee jirti ilmaan keenya obboleeyyan keenya warra nu biraa dhufan warra nu biraa gartee dhumaniif gadda gartee guddaa nu dhagaamee gartee gadda guddaa nu dhagaamee ibsachuu barbaannaa. Haala fi abbaa isaaniitiifis rabbiin sabrii haa kennu uummata biyya keenyaatiif jajjabina rabbii haa kennu jedhanii jiranii. Kanaaf anis dhaamsa kan isin geetiin jira.